Salaanni irra caaltuu dalagaa rabbiin itti nu ajajeeti. Akkasumallee guyyaan qiyaamaa namni yeroo fuuldura rabbii isatti dhihaatu jalqaba wanni inni irraa gaafatamu salaata. Yooni fi salaanni isaa tolte dalagaan isaa hundinuu ni tolti. Yooni fi salaanni isaa badde immoo dalagaan isaa hundinuu baddee jirti. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti seenaa maatii hin salaanne fi daa'ima isaanii xiqqaa tokko waliin ilaalla. Guyyaa tokko daa'imni xiqqaan tokko mana barumsaa keessa taa'ee barataa ture. Yeroo kana barsiisan isaanii ijoollee barattoota isaa kana sadarkaa salaanni qabduu fi akkasumallee adabbii nama hin salaanne eeggatu barattoota isaatiif himaa jira. Daa'imni xiqqaan kunis yaaddoon guutamee mataa isaa gadi qabatee waan salaanni mana isaanii hin jirreef jecha barsiisaa isaa dhaggeeffata. Eegasii barumsis xumuramee ijoolleen hundi gara mana ofiitti deebihan. Daa'imni kunis boohaa gara mana isaaniitti gale. Salaata isaa guyyaa hunda salaatee ishaa'is salaatee salaata fajiriitiif yaadda'uu eegale. Yoonni fi rafee ganama salaata fajiriitiif namni isa kaasu hin jiru. Haadha fi abbaan isaa haga aduun baatutti inuma rafan. Duba furmaanni inni qabu tokkichi halkan kana guutuu taa'aa bulee fajirii salaatudha. Egasii kanas hojirra oolchee halkan kana guutuu taa'aa bulee aazanni fajiriitis bahe. Ammas rakkoon guddaan isa eeggatu masjidni mana isaanirraa fagoodha. Kophaa isaa halkan kana keessa deemuufis ni sodaata. Egasii wadu'aa godhatee hulaa isaanii jala taa'ee boohuu eegale. Akkuma inni xiqqoo tureen faana namaa kan hulaa isaanii jalaan darbaa jirtu dhagahe. Eegasii suuta jee hulaa banee yeroo laaluu dullachi umriin guddaa tokko zikrii godhaa gara masjidatti deemaa jira. Inni suuta je'ee bahee dullacha kana duubaa gara masjidatti deemuu eegale. Haaluma kanaan masjida dhaqqabate. Salaata fajiriitis salaatee salaata boodas jaarsuma kana waliin as garagale. Haalli kunis yeroo dheeraadhaaf itti fufe. Osoma akkanaan jiru guyyaa tokko oduun gaddaa daa'ima kana dhaqqabe. Oduun kunis manguddoon hiriyaa isaa kan inni gara masjida wajjin deemu kuni aakiramuudha. Eegasii mucaan kun hedduu gaddee boohee callisuu dide. Abbaan isaatis waan kana hedduu ajaa'ibsiifatee yaa ilma kiyya namni kun ijoollee ati wajjin taphattullee waa hin taane akkasumallee nama mana keenya keessa wajjin jiraataa turre miti maalumatuun kan hunda akkanas si boochisa je'ee ilma isaa gaafate. Ilmi isaa kunis yaa abbaa kiyya bakka manguddoo kanaa osoo ati dootee silaa bar natti tolaa jeen. Abbaan isaatis ajaa'ibsiifatee yaa ilma kiyya ani abbaa keeti akkamitti akkana naan jetta jeen. Mucaan kunis seenaa jaarsa kanaa wajjin qabu hunda abbaa isatti himee abbaan isaa kunis hedduu boohee eega san booda tawbatee salaata isallee eegalee haga umriin jiru takkaa masjidatti malee hin salaanne ja'an. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii chaayinaala sunnaa rasuulaa seenaa gabaabduu tanarraa waan guddaa baratuu keessan shakkii hin qabu. Haga seenaa tanarra caaltuun walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.